Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Kabajamtoota keenya qophii tokko qabannee dhufneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas maalummaa fi hiikaa irreechaa meeqa keenyatu beekaa jetti. Irreechi sirna waaqeffannaa gamtaadhaan tulluu fi malkaatti ba'anii waaqa kadhatanii fi itti galateeffatanidha. Karaa biraatiin irreecha yommuu jennu hiikaa yookiin yaada birootis ni qaba. Kunis marga yookiin coqorsa sirna ayyaaneffannaa tokkoof yookiin araaraaf yoo deemnu harkatti qabatamus ni ibsa. Akkasumas hiikoo gara warra waa beekuu deemanii namaaf himamu tokkoof kaffallu yookiin galchinu. Warra waa beeku kan jedhaman warra ayyaantuu, warra qaalluu, eker dubbistuu, warra callee ilaalu fa'i. Kaffaltiin warra waa beekuu kennamu galchaa jedhama. Galchi kunis yeroo baay'ee marga yookiin coqorsaa fi maallaqa waliin qabanii iddoo galchaaf qophaa'etti irreeffatu. Galchi akkuma humnaatti marga yookiin coqorsa qofaa ta'uus ni danda'a. Sirni kabaja ayyaana irreechaa waggaatti al lama wayitaalee arfaasaa fi birraa kabajama. Ayyaanni irreechaa arfaasaa keessa kabajamu kadhaa waaqaaf gamtaadhaan dhiyeeffatamudha. Innis yeroo roobni looniif baay'ee barbaachisu waan ta'eef rooba nagayaa akka roobuuf tulluu fi malkaatti ba'anii waaqa kadhatu. Akkasumas fuuldurri ganna waan ta'eef ganna dukkanaa nagaan nu hulluuqsisi, booqaa birraatti nagaan nu baasi, sanyii facaate dagaagsii nu biqilchi jedhanii waaqa kadhatu. Ayyaanni irreechaa birraa keessa kabajamu irra caalaatti galata waaqaaf galchuuf yoo ta'u milkaa'ina fuula duraatiifis ni kadhatu. Galanni waaqaaf galfamu kunis kadhaa keenya nuuf dhageessee ifatti nu baastee sanyii facaafanii nu biqilchitee sa'a namaan nagaa nuuf kennitee galanni si haa ga'u jedhu. Akkasumas milkaa'ina fuulduraatiifis immoo midhaan alaagaa yookiin bilchaate namaa fi simbira wajjin nu soorii bara nagaa kan quufaa nu godhi yaadaa fi hawwii keenya nu guuti jedhanii waaqa kadhatu. Irreechi kun kan kabajamu birraa keessa malkaarratti. Kan irreeffatamus ayyaana ifaanoo yookiin gubaa booda. Oromoon osoo ibsaa birraa hin baasne irreecha birraa hin irreeffatu. Dura ibsaa ibsee qe'ee isaatti kabaja. Ibsaa birraa ibsuun dukkana gannaa keessaa ifa yookaan booqaa birraatti bahuu agarsiisa. Irreechi diinqaa jalqabaa jedhu maanguddoonni tuulamaa achi qe'eetti ba'a. Sana booda irreechi sabaa magaalaa bishaanoftuu yookiin bifooftuu hora arsadiitti kabajama. Gama biraatiin irreecha jechuun marga yookiin coqorsa jiidhaa yookiin ammoo ilillii waaqa ittiin kadhatan jechuudha. Galchaa warra waa namatti himuuf kennamus irreecha jedhamee waamama. Karaa biraatiin irreecha jechuun mallattoo nageenyaa fi araaraati. Gama biraatiin yoo ilaalle irreechi ayyaana sirna kadhaa fi galata waaqaaf godhamudha. Sirna gadaa siyaasa Oromoo tuulamaa fuula 80 ayyaana amantii Oromoo waaqeffannaa kan Oromoon kabajudha. Kan Oromoon bahee itti waaqa galateeffatuu fi imaanaa waaqa irra bulfatudha. Irreechi ayyaana waaqa kadhannaa fi waaqa galateeffannaati. Oromoon yookiin waaqeffataan birraa kan malkaatti bahuuf bashannanaaf yookiin waa biraa fuudhu. Waaqa dukkana gannaa nagaan isa baase galateeffachuu fi kan gara fuulduraaf immoo imaanaa waaqa irra bulfachuufi. Akkasumas ayyaantummaa ofii gabbifachuu fi waaqa kadhachuu fi kaayyoon ayyaana irreechaas kanuma. Namoonni baay'een ayyaana irreechaa akka agarsiisa aadaatti fudhatu. Kan deemanis aadaa calaqqisiisuuf ta'uu danda'a. Irreechis aadaadha jedhu. Aadaan isaanis aadaa uffannaa ta'uu danda'a. Namoonni akkanaa aadaawwan Oromoo gadi fageenyaa waan hin beekneef ishuma beekan aadaa uffannaa sanaaf bakka guddaa kennu. Garuu aadaan uummata Oromoo aadaa uffannaa qofaa miti. Haa ta'uutii ammuma kana beekuun waan jajjabeeffamudha. Wanti hin baratame hin jiru waan ta'eef gaafa tokko waan keenya hundaa ni barra. Wanti fedhe nuti hin cimullee waan ofii baruun nuti hin cimu. Nutumti sammuu keenya waan keenya baruuf haa qopheessinu. Irreechi kan deemamuuf aadaa calaqqisiisuuf qofaa miti. Kaayyoon kabaja ayyaana irreechaa inni waaqa galateeffachuufidha. Waaqa booruu gannaa nagaan biyya baase galateeffachuu akkasumas ayyaana ofii kadhachuu fi gabbifachuuti. Sirbootni adda addaa faaruun uffanni aadaa fi gochaaleen gaafa sana gochaa oollu garuu aadaadha. Aadaa Oromoo yookiin waaqeffannaa kana ayyaana irreechaa ittiin gabbisuudha. Akkuma warri kiristaanaa gaafa ayyaana gannii yookiin gannoo fi faasigaa kiristaanummaa isaanii cimsuuf waan adda addaa godhu waaqeffattoonnis gaafa ayyaana irreechaa amantii fi ayyaantummaa isaanii cimsachuuf waan adda addaa godhu. Gaafa ayyaana irreechaa eebbatu jira, jeekaratu jira, waaqa galateeffachuutu jira. Akkasumas sirbootaa fi faaruu adda addaatu jira. Kana malees gaafa sana waan baay'eetu godhama. Kuni hundi immoo aadaa amantii Oromoo kan waaqeffannaati. Waaqeffannaan ibsa ayyaantummaa waaqeffattootaa gabbisa. Eenyummaa uummata Oromoo calaqqisiisa.
kun immoo kan har'a uumame osoo hin taane duudhaa uummata keenyaa kan darbaa darbee dhufedha. Oromoonni gaafa ayyaana irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, kororoo, ciicoo fi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Irreechas harkatti qabatu. Abbaan gadaa bokkuusaa qabata. Warri ulfaa fi caaccuu qabus ulfaa fi caaccuu isaanii qabatanii bahu. Warri abbaa fardaas farda isaanii faayanii yaabbatanii bahu. Warri foollees waan foollummaa isaanii agarsiisu godhatanii sirba isaanii sirbaa gara malkaa deemu. Kana qofaa miti. Gaafa ayyaana irreechaa waan baay'eetu jira. Dargaggoon ni sirba. Maanguddoon mareeyoo fi gabbisayyoo jedhaa shamarran sirba isaanii sirbu. Aayyoliin faaruu aadaa faarsu. Kun waaqa faarsa. Kun yoo eebbisu kun ni jeekara. Haala kanaan ayyaanni irreechaa kabajama. Walumaa galatti guyyaa ayyaana irreechaa guyyaa gammachuuti. Guyyaa waaqa kadhannaa fi waaqa galateeffannaati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaan